Ashamaar kafunee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya badhaadhaan bakka isin jirtan maratti sinaa qaqqabu isiniin jenna. Egaan har'aa akkuma beekamu wallee albeema mata dureen isaa urjii teenyaa jedhu bisiisuudhaaf as handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee Iskaalaayititti argamnee jirra. Egaan qabiyyeewwan albeema kanaa akkasumas daawwattoonni yaada akkamii qabu kan jedhu waliin kan daawwannu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Tole guyyaarraa eebba artistii Elemoo Aliitirra oolle eebbi maal fakkaata? Baay'ee bareedaadha, baay'ee namatti tola. Ani eebba albeemaa jalqaba kooti kan irratti argame keessumatti immoo kan hangafa keenya kan artistii Elemoo irratti argamu kooti baay'een gammada, baay'ee natti tolee jira. Tole artistii Elemoo Alii seenaa artii Oromoo keessatti nama akkamiiti maal dalagaa ture? Seenaa artii Oromoo keessatti inni mataan isaa iyyuu artii Oromooti. Elemoon wanti inni irraa wallisiin hin jiru. Elemoo wanti inni dalagin hin jiru artii Oromoo keessatti meeshaa muuziqaa baay'ee taphachuudhaan beekama. Sirboota isaallee sirboota aadaa kan afaanii kan eenyummaa waan hedduu of keessaa qaba. Barumsa, hojii waan baay'ee irratti nama hojjetedha. Kanaaf kabajaaf ulfina guddaa qabnaaf. Tole sirba isaa keessa tokko nu jajtume. Sirba isaa keessa yeroo baay'ee kan natti tolu weedduu gammachuu jiru teenya illee shaggooyyee naadaa saba teenya. Jabeessa aadaa teenya aadaa keenya jabeessa. Tole baay'ee namatti tola. Albeemni guyyaa har'aa artist Elemoo Alii eebbise kun seenaa artii Oromoo keessatti faayidaa maal? Faayidaa guddaa qaba. Albeemni egaa akka kanatti artistoota cinaa dhaabbachuun hawaasi walitti gahee dhufee irratti hirmaachuun sirbi isaa immoo maal qaba kan jedhu egaa shakkii tokko irraan qabaadhu hojiin Elemoo duruma hojii bareedaadha. Hojii nama utaalchisu duwwaa otoo hin taane hojii tasgabbiidhaan teessee gaafa dhaggeeffattu qinqanii si keessa galee hojii hojjetu waan ta'eef wanti inni buusu booda ilaalla akka hin dhaggeeffadheen. Tole dhaamsa qabda yoo jiraate dhaloota. Dhaamsi koo sirbuma Elemoo ammaati jabeessa aadaa keessa. Tole maqaa keessan irraa kaana maqaan keessan? Maqaan kee Faree Aliitiin jedhama. Egaan har'aa eebba albeema Elemoo artist Elemoo Alii irratti argamna. Mee albeema kana qabiyyee isaa akkamittiin ilaaltan? Jalqaba artist Elemoo Alii jechuun hundeessitoota baandii Afran Qallooti. Qabsoo Oromoo keessatti nama gahee guddaa qabu. Qabsoon Oromoo gara artiitiinis gahee guddaa nu barsiisaa ture Elemooni. Waa'ee eenyummaa keenyaa, waa'ee aadaa keenyaa, waa'ee seenaa keenyaa, waa'ee hawaasummaa, waa'ee siyaasaa hunda sagalee isaa kilooleedhaan sirba waa hedduu nu barsiise Elemoon jechuu dandeenya. Umrii isaa ijoollummaa irraa eegalee waggaa hedduu dhiibbaa garaagaraatiin gara biyya alaa waggaa 40 ol akkas taa'ee kan dhufe. Kanaaf albeemni isaa teenya urjiinii kaju dhuguma urjiin teenyaarree. Urjiin teenya tun kaleessaas dhaabbatamee sirbuun hin danda'amu ture. Kaleessaas dhaabbatamee aadaa eenyummaa keenya calaqqisiisuun hin danda'amu ture. Har'ee Elemoon kaleessa biyya dhiibamee kara biyya ambaatti baqatee waggaa dheeraa booda waggaa 3-4 kana biyyatti deebi'ee sirba mata dureen urjiin teenya jiru kanaan Finfinnee handhuura walakkaa teenyee gaafa sagantaa isaa irratti argamnu nuti akka maatiitti dhiyeenya qabuuttis gammachuu guddaadha qabna. Kanaaf sirba Elemoo Alii keessaa waan hin arganne hin qabdu. Jaalalaanis uumeen lafa kaayachuu dandeessa. Dubartii dardarri san caqasnaanumaa waluma fuudhuu qofa. Gara aadaatiinis aadaa calaqqisuu irrattis aadaan akka jabaatu, akka kunuunfamu, akka dhalootatti darbu gochuu irrattis gahee guddaa qaba. Elemoon waanuma hin sirbine hin qabu jechuudha. Hunda keessatti artiin waan uummanni keenya keessatti iflaalu. Kanaaf inni gara kanaan akkaataa hawaasaa galutti karaa hundaan baqattummaallee wanni biyya ifii gahu akka hin jirrellee godhaate kan ture. Kanaaf yaa jiru biyya ormaa guju wanni biyya ifii geessu hin jirtu jechuudha nama argisiisa. Biyyi ofii haadhaa hamtuun qabdu, haati hamtuun qabdu biyyi fiitis akkas ijee waan hedduu jaalala biyyaatiifis sirbaa ture jechuudha.
kanaaf as keessa waa hedduutu argama arrammoo finfinnee handhuratti dhufee sagalee isaa kiloolee kana gaafa nu gumaachu gammachuu guddaan nu dhagayamaa jechuudha. Mee dhaloonni amma industirii weellee Oromootti dhufaa jiranii fakkeenyummaa akkamiirraa fudhachuu danda'u? Namni kun nama waggoota 42 olii fi industirii weellee Oromoo keessatti nama qabsoo guddaa geggeessaa ture afaanota 6 oliin ardiiree Awurooppaa baay'eerra deemanii kan isaan hojjechaa turanii. Amma irratti dhaloonni ganaa asii ol weelloo artii Oromootti dabalamaa jiranii fakkeenyummaa akkamiirraa fudhatu? Jalqaba elemoon namummaadhaan nama namummaa qabu. Nama artii tasgabbii qabu. Akkuma Alibirraa artii namni hundi jaalatu. Artistii loogummaa fi waan garaagaraa biratti hin jirre. Namatti aanu barsiisu ilaalcha akkasii qaba jechuudha. Kanaaf dhaloonni irraa dudhaa elemoo yoo fudhatan elemoon gitaaraanis ni sirbaa waan hunda waan jaamusan hunda waan fiilmii artii san isa keessatti agarta. Ifiif ummataa kan uumesan ifiif itti dhawataa tasgabbiin isaa jaalalli inni namaa qabu kabajni inni namaa qabu waa hedduudha. Kan biraa elemoon artiin wanni inni sirbu waan hawaasa keessa jiru fita. Waan hawaasni keessatti ifa garu. Amma waan keessattuu jaalala biyya ormaa gaafa sirbu hundi dheebuu isaan qabu isaan keessaa baasee sirbeef. Saniin hedduu jaalatamemmaa yaa ijaa jiru biyya ormaa muqaacitaan naannoo ormaa kajuu deebi'ee waan aadaa hawaasa isaanii keessaan dhiisanii keessaa deeman yaadachiisa. Waatiyyoo marrattu faradoo himsitu waan akka yaadatan akka jaalala biyyaa godhan. Kanaaf artiin waan onnee hawaasa keessa jiru baasee agarsiisu dhaloonni irraa barachuu qaba. Tole eeyyamamoo ta'uu keef guddaa galatoome jechaa daawwattoota keenya hoofisne. Ani Toofiq Mahammad Aliin jedhama. Qindeessaa sagantaa eebba artist Elemoo Walii eebba albama Teenya Urjiin artist Elemoo Waliiti. Tole akka qindeessaa eebba guyyaa har'aa kanaatitti akka yaaddan isinii deemee eebbi guyyaa har'aa maal fakkaata? Wanni guddaan artist Elemoo Walii lubbuudhaan ture waggaa 43 booda gara biyya keessatti deebi'ee asoo lubbuun jiru asoo fayyaa qabu biyya isarra lafa isarratti eebba albamaa eebbisiisuudhaaf gahuudha wanni guddaan. Kaayyoon keenya guddaanis kana gammachuu kana. Inni lammaffaa Elemoo Alii nama ummata Oromootiif jiraate ummata Oromootiif hojjete nama seenaa guddaa qabu. Artii Oromoo keessattis sadarkaa addunyaatti awwaardota 8 ol nama fudhate. So nama kana gaafa har'aan tana biyya deebi'ee biyya lubbuudhaan jiraachuu keessaa baqatee deebi'e gaafa moo itti deebi'u jijjiiramaa jira jedheeti gaafa deebi'u akkaataan itti nuti keessummeessinees gaariidha. Hirmaannaan namaatis gaariidha. Jaalattoonni isaanii dhufee jira. Osoo sagantaa kana dursine yeroo itti kannine raqqophoyne kanaa ol milkaa'inni ni jira jeen yaada. Haa ta'u garuu ammaas eebbi kun feezii tokkoffaadha. Feezii tokkoffaarra Finfinneetti eebbifamee feezii lammaffaa magaalota Oromiyaa adda addaa keessattis eebbifamuu danda'a. Kanaaf har'aaf hamma gaariidha jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanatti ansee eessatti magaalaa kam keessatti eebbisiisuu yaadda? Kanatti ansee Elemoo Alii piroojeektii gurguddaa qaba. Piroojeektii Afree Harmoonii Tuur kan jedhu already launch godhuudhaaf deema. Inni suni aadaa Oromoo artii meeshaa waliigaltee meeshaa tokkummaa meeshaa misoomaa godhee Afrikaa barsiisuudhaaf sanuma aadaa Oromooti sadarkaa Afrikaatti wanni godhuudhaaf biyyoota 30 biyya Afrikaa kanarraa tiimii artistoota Oromoo 50 hanga 70 hammate qabatee kan naanna'u already projectii launch ta'ee jira sponsora barbaadaa jirra sagantaa guddaa kana qaba. Gara biraatiin eebba kana booda iddoo adda addaatti konsertiin adda addaa qaamni adda addaa afirraa godhaa jiru.
Kanaaf eebbaa fi konsertiilee adda addaatis walirratti godhuudhaaf qophii godhaa jirra. Inni biraa mana barnootaa muuziqaa school gaafa biyyaa dhufu elemoon nama maali madda artiiti. He is the best guitarist in Africa, even in the world. So muuxannoo meeshaa taphachuu sagalee qindeessuu huujite kan qabu kana dhaloota Oromoo Itoophiyaa keessatti manni barnoota muuziqaa afaan Oromoo naannoo Oromoo irratti hin jiru. Kan jiru takkitti Yaareed Music School. Inni nu ammas takka walgahii gadaanaadha. Kanaaf carraa geggeessi Oromoo gara artiitti dhufee artii meeshaa guddinaa, meeshaa misoomaa, meeshaa injifannoo, meeshaa walqixxummaa godhuudhaaf qabu kana bal'isuudhaaf Elemoo Alii mana barnootaa muuziqaa afaan Oromoo wanni godhuudhaaf qophiirra jira. Haa ta'u garuu kana hunda gaafa godhu gara mootummaarraa tumsa isa barbaachisa. Elemoo Alii nama rakkoo fi himachuu beeku miti. Nama kana naa godhaa jechuu beeku miti. Yoo ati rakkoo isaa hubattee gooteef malee. So gaafa har'aan tan asitti dhufee dargaggeessa keessatti asoo nuti hin dhalatiin nama biyyaa bee akkaataan qaamni mootummaa ta'u qaamni biizinesmaanii akkaataan itti simachuu qabnu kana daran intaha jeetiin abdii qabaa jechuudha. Artistiin Elemoon tanarraa gama Jabuutii dhaqee Jabuutii keessa ture. Jabuutillee artistummaa isaa hojii muuziqaa fi aartii sochiisanii fi qabsoo sagaleedhaa ta'u Oromoodhaaf qabsaa'u itti eegalee gama Saa'udii itti siqee ammas Jabuutirraa Saa'udii keessattillee biyya nugusummaan jirtu ta sochii fi nama walitti qaqqabu ilmi jooyne sanillee baandii isaa jaarratee sochii Oromummaaf fi saba isaatiif qabsaa'u achittillee eegalee mul'isee gama Ixaaliyaa bahee Ixaaliyaarraa gama biyya Ameerikaa fi Kanadaatti bahee artistiin Elemoon nama gartee gahee ol'aantu qabu Oromoo keessa artistoota jalqabbii biiftuu Afran Qalloo jaaniin san tan irraa dhalchifame artistiin Elemoon artistii ummata isaatiin dhageettii qabu Afrikaatti dhageettii qabu gartee ammallee nurraa ture yeroo amma bilisoomnee balachuunii fi gammachuun dhufte kana nuti akka ammaan duraa dhufee mootummaa bilisummaa qabsaawaniif tatti yaadanii du'uu gahanii fi sagalee fi hojiidhaanis itti qabsaawan akka cinaa dhaabbatee waliin utubee dammeessee tokkummaa Oromoo namatti kakaasuu barbaanne haa turullee albana isaa waan keessatti dhoofame arguuf teenya albana qabatee waan itti ture san qabatee sanduuqa as guutee nutti dhufe akkuma duraan jalqabbii isaatii fi seenaa isaatti beeynu waan nama gammachiisa Oromoo walitti fidaa seenaa fi hambaa fi duudhaa ta'uu akka nu dhufeenii abdannaa. Tole waan eeyyamamoo taataniif guddaa galatooma jechaa daawwattoota keenyaaf beeksisa. Mahammad Qopheen jedhama. Artistii Dullacha gaa. Warra Tole guyyaa har'aa kana eebbi akkam ture? Har'aan tana eebba ajaa'ibaati. Dargaggoon, shamarran, qabsaa'onni namni biyya alaatiis hin hafne nama baay'eedhaan dhufee Elemoo jechuun Elemoo Alii jechuun artistii hangafa qabsaawaa abbaa sagalee tokkummaa walqixxummaa bilisummaa abbaa
walitti qaba booharsaa gammachiisa waan ta'eef nama umrii isaa guutuu Oromoodhaaf hojjete waan ta'eef kanarraa nafnu jechuudhaan hundi keenya dhufnee har'aan tana isa dabaallee albama isaa ka 15ffaa eebbifnee jirra. Gammachuudha gaarra. Tole ishee dhaamsaa yoo qabaattan. Dhaamsi har'aan tana wanni ani akka artistiin dubbadha. Artistoonni Elemoo irraa barachuu qaban. Naamusa akka Elemoo horachuu barbaachisa. Lammaffaa akka Elemootti meeshaa muuziqaa barachuu barbaachisa. Akka Elemootti cichanii ummataaf hojjechuu, ummata ifii jaalachuu, aadaa ifii jaalachuu, kanas rakkoo fi wanni inni bagge yeroo rakkoo hojjete har'aan tana immoo yeroo bal'oo kana keessatti hundinuu kana fakkeenyummaa isaa kana muuxannoo isaatis qabatanii guddisuun barbaachisaadha. Kanaan dhaama. Tole dhaamsaa yoo qabaattan dabarfadha. Dhaamsiin nan qabu nama du'eef cidha qopheessuun faayidaa hin qabu. Nama osoo lubbuun jirutti cidha qopheessaaf malee nama du'eef cidha hin qopheessu. Yeroo ammaa garuu haalli nuti keessa jirru nama du'eef cidha qopheessutti jirra jechuudha. Eega namni du'e booda irraa hin hafnu bakka namni sun itti awwaalamu makiinaan bakka dhaabbattuutu dhabamaa jechuudha. Heddummina namaatirra. Namni kuni yeroo lubbuudhaan jiru dhukkubsatee fa'aa gargaarsa dhabuu jira, wallaansa dhabuu fa'aatu jira jechuudha. Kun hundi hin jiru yeroo lubbuudhaan jiru. Eega du'e booda garuu waan takka waan isa hin fayyadneetu godhamaaf jechuudha. Saniif nama tokko eega du'e booda yookaan warra isaa ilmaan isaa kan inni dhiisee deeme san ilmaatii isaa gargaaruudha malee nama san wanni nuti gargaaruu dandeenyu jiru. Kanaaf nama osoo lubbuudhaan jiru cinaa dhaabbannee waan deeggaruu qabu deeggaruutu faayidaa qaba. Egaan kabajamoo daawwattoota keenyaa turtii eebbaa albeema artistii Elemoo Alii mata dureen isaa urjii teenyaa jedhu irratti yaadota hayyootaa beektotaa fi hirmaattota simbiraan gahaa turre haga ammaatti kan daawwattan ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti kan sinfaana ture. Aan Sifan Kabbadee fi waa'ee lakoo Abboomaa Ijaaraa turre. Amma xumuraatti waan daawwattaniif guddaa galatoomaa.